Hagayya 2026 oduu buunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota sagantaalee garaagaraa leenjisaa ture eebbisiise. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota sagantaalee garaagaraa fi digirii lammaffaa leenjisaa ture 927 har'a eebbisiiseera. Sagantaa eebba barattoota sana irratti pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Garramoo Hulluuqaa haasaa taasisaniin yuunivarsiitichi dhaabbilee biyya keessaa fi alaa garaagaraa waliin ta'uun hojiilee qorannoo bu'aa qabeessa ta'an gumaachaa jira jedhan. Bu'aa qabeessummaa damee tajaajila naannoo Oromiyaa guddisuuf tattaaffii godhamu keessatti qooda isaa ba'achaa akka jiru kaasanii humna namaa ga'umsa qabu horachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud gama isaaniin mootummaan naannichaa bu'aa qabeessummaa damee barnootaaf deeggarsa garaagaraa gochaa jiraachuu ibsaniiru. Eebba sana irratti maatiin barattootaas argamaniiru. Kaaba Ameerikaatti Oromoon dhangaa gurguddaa qabu har'a eegaleera. Waggaa 30ffaa isaa kabajachaa kan jiru Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa Osfaanaan har'a feestivaala ispoortii Ameerikaa Minisootaatti jalqabeera. Dabalata oduu kana Abduu Ahimad. Waggaa 30ffaa isaa kan kabajachaa jiru Federeeshinii Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa Osfaanaan har'a feestivaalii ispoortii Ameerikaa Minisootaatti jalqaba. Feestivaaliin ispoortii kunis hanga hagayya 8tti itti fufa jedhameera. Feestivaalii ispoortii Osfaanaa kanaan walqabatee sirna beekamtii kennuu yuboota Oromoo dabalatee waltajjiiwwan hedduutu adeemsifama. Gama biraatiin Kanaadaa Edmontonitti feestivaaliin heriteejii kan dhalattoonni saboota addunyaa irra jiranii Albeertaa jiraatan irratti hirmaatan har'a jalqabama. Oromoonni achi jiraatan waggaa waggaan feestivaalii kana irratti ni hirmaatu. Agarsiisa aadaa fi eenyummaa Oromootiin gareen Oromoo yeroowwan garaagaraatti sadarkaa adda duree qabatee badhaafamaa turuun isaa ni yaadatama. Feestivaalii baranaatiifis gareen Oromoo qophii jabaa taasisaa jira. Feestivaaliin kun hanga hagayya 3tti itti fufa. Walitti bu'iinsa haaraa Shiraaniinaa keessatti mudateen yaaddoon nageenyaa guddaan uumameera jedhan. Kanaanis gama qaamota lamaaniin ibsa faallaas baasaniiru. Itti dhiyaadhaa. Walitti bu'iinsi haaraan Tigraayitti uumame qaamoleen lamaanuu ibsa wal faallessu baasan. Naannoo kaaba dhiyaa Itoophiyaa daangaa Suudaanitti dhiyaatu keessumaa kallattii Shiraaniinaa jedhamutti humna ittisa biyyaa fi humnoota TPLF gidduutti walitti bu'iinsi haaraan uumamuu isaa hordofuun qaamoleen dhimmicha irratti ibsa isaanii mootummaa fi TPLF irraa dhiyeessaniiru. Gareen TPLF ibsa guyyaa kaleessaa baaseen mootummaa federaalaa irraa waraanni ifateen irratti banameera jechuun mootummaa federaalaa himateera. Uummanni Tigraay mootummaa ala jiraatan dhaabbileen amantii fi qaamoleen hawaasaa biroos yeroo kana keessatti mootummaa isaanii cinaa akka dhaabbatan waamicha dhiyeesseera. Kanaan dura hooggantoonni waraanaa TPLF keessaa tokko kan ta'an Gabra Saadiqis eebba hidhattootaa irratti mootummaa federaalaa injifachuun filannoo jiru keessaa isa guddaa ta'uu dubbatanii turan jechuun himameera. Gama mootummaa federaalaatiin ammoo hanga ammaatti ibsi bal'aan hin kennamne. Haa ta'u malee mootummaa bakka bu'uun Dr. Abiraam Balaa ibsa gabaabaa kennaniiru. Dr. Abiraam Balaa ibsa isaanii keessatti TPLF halkan kaleessaa kallattii Shiraaniinaatiin aleellaa jalqabuu himuun gareen sun dargaggootaa fi daa'imman waraana keessatti hirmaachisuun balaa guddaa uumaa jira jechuun himataniiru. Dabalataanis gaaffiin uummata Tigraay waraanaan furmaata akka hin arganne ibsuun rakkooleen jiran marii nagaa fi wal dhaggeeffachuun qofa furmaata argachuu akka danda'an hubachiisaniiru. Uummanni nagaa jaallatu hundis waraanni akka dhaabbatuu fi nagaan akka buufamu mootummaa irraa waamichi dhiyaateera. Walitti bu'iinsi haaraan kun yeroo nageenyi naannoo Tigraay ammas yaaddessaa ta'etti uumame. Haa ta'u malee odeeffannoowwan qaamoleen lameen dhiyeessan hanga ammaatti qaama walabateen guutummaatti mirkaneessuun hin danda'amne. Dhaabbatni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti mudate seenaa biyyattii keessatti isa hamaa ta'uu ibse. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom akka ibsanitti weerarri Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti mudate seenaa biyyattii keessatti isa hamaadha jechuun ibsaniiru. Abduu Ahimad waan qopheeffate qaba. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo seenaa biyyattii keessatti isa hamaa ta'uu ibse. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mul'ate seenaa biyyattii keessatti isa hamaa ta'uu ibse. Hanga adoolessa 30tti namoonni 3,605 Iboolaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u namoonni 1,587 ammoo du'aniiru. Carraan du'aa dhibee kanaa dhibbantaa 44 irratti argama. Weerarri yeroo ammaa kun gosa vaayirasii Bundibugoo jedhamu irraa kan maddedha. Weerarri vaayirasii koronaa erga bara 2018 hanga 2020tti mul'ate booda isa hamaa ta'uu himama. Weerarri kun bara kanaa caamsaa 15 ifatti labsameera. Bara 2018 hanga 2020tti namoonni 3,500tti siqan vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u namoonni 2,300 ammoo lubbuu dhabaniiru. Yeroo ammaa kana talaalliin gosa Bundibugoo kanaaf ayyama qabu hin jiru. Haa ta'u malee Yuunaayitid Kiingidamii fi Siingaappoor keessatti talaalliin hojjetamaa jira. Dhangala'aa qaamaatiin namarraa gara namaatti kan daddarbu Iboolaan waggoota 50 darbanitti guutuu Afrikaatti namoota 15,000 ol ajjeeseera.